Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Finfinne News Networkidha. Haala sochii WBO giddugaleessa Oromiyaa Jaal Abdi Barsiisaa waliin gaaffii deebii gabaabaa goone isin dhageessisna. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Isa Kaaba, isa kibba, ni haaba giddugaleessa Oromiyaa kuma baasa michuu seena. Sabafu wabon abdida jiraate saba Bilisummaa Oromoof wabon abdida jiraate saba Diinni keenya duru dhugaanuuf hin hiru injirannoon jedhu badii keenya fedhu Diinni keenya duru dhugaanuuf hin hiru injirannoon jedhu badii keenya fedhu Kaasanuutiin bannu hanga sobduun baddu Kaasanuutiin bannu hanga dhugaa argannu Kaasanuutiin bannu hanga sobduun baddu Kaasanuutiin bannu otoo dhugaa argannu Kaasanuutiin bannu otoo dhugaa argannu Kaasanuutiin bannu osoo dhugaa argannu Gafaroro siitu bana Oromorra kan salphina awaaru yaa wabo Gafaroro siitu bana Oromorra kan salphina awaaru siitu bana Oromorra kan salphina awaaru Gachana Oromo, Karoni Jasaba, Sibeki Wabo, Manchasa Gabruma, Fida Bilisuma, Sirve Roduma, Wabo Jechuno, Akasito Beki, Yagachana Oromo, Karoni Jasaba, Sibeki Wabo, Manchasa Gabruma, Fida Bilisuma, Sirve Roduma, Wabo Jechuno. Akasito Beki, Yagachana Oromo, Karoni Jasaba, Sibeki Wabo, Manchasa Gabruma, Fida Bilisuma, Kirve Roduma, Wabo Jechuno, Kirve Roduma, Wabo Jechuno.
abdii iswarraa qaba. Sabni kee abdii iswarraa qaba. Isa Kaaba, isa kibba, ni haba giddugaleessa, qeerroon kumaa baasa, michuu seena. Ayyee nagaa. Naguma akkam Jaal Abdi? Nagaadha fayyumaa. Nageenyi badhaadha maal keessa jirtu? Walumaa galatti sochii waraanaa lukkoolee diinaa jirtuu fi caasaalee jirtu qulqulleessanii magaalota ta'e to'achaati imalli garma Finfinneetitti deemamaa jira giddugaleessa akkuma waliigala akkuma ibsa kennametti jechuudha. Eeyyee. Kanaaf haalli jiru baay'ee bareedaa. Hawaasni illee kan dursanirra dachaadhaan waraana bilisummaa Oromootiif deeggarsaa fi bira dhaabbannaa gochaafiitti jira waan jiru waliin dhaabbatee jira qooddachaatti jira jechuudha waan qabsoota na barbaachisu uummanni Oromoo naannoo kana jiranillee akkuma gaarii. Ayyee amma akka dhaga'amutti Shawwaa naannoo Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 caalaa kan hin fagaannetti sochii woboo dhaga'amaa jira. Gidduma kanalleen karaa Sandaafaa Fayiniyyuu tarkaanfiin fudhatameera kan jedhutu jira. Maal fakkaata tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun maal fakkaata? Hagam deemaa jira gara Finfinneetti duula imala gara Finfinnee jedhu gidduu kana dhageenyee jirra sun milkaa'aa jira. Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo bakka dachee Oromiyaa taatee hawaasni Oromoo da'uuf golgaa ta'uu danda'utti seenee jira inni keessattuu giddugaleessaa immoo kiiloomeetiraatti jettu kanaa miti kiiloomeetira 25 fi kiiloomeetira 5tti dhiyaatee jira yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo waan jiruuf qophii ta'ee jira haga godina addaa seenee jira ifa waan dhugaadha waan sirriitti jira jechuudha. Okay, sun hamlee waan nama laatudha gaa jijjiiramni inuma dhufa abdii jedhu mannis kana abdii guddaa qaba. Waan itti jirtan kana jabeessaa deemuutu sinirra jira. Akka kana duraa rakkoon akka hin uumamne Oromoon qabsaa'ee keessumaa bara 2018 sana uummanni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo aarsaa guddaa kaffalee garuu dhumarratti injifannoo akkuma hawaasaatti akka Oromootti tikfachuu dadhabne akka akkasi hin taane keessumaa naannoo giddugaleessa kanatti sochiin keessan baay'ee barbaachisaadha. Ayyee gidduu kana waan tarkaanfii waraanaa maaltu jira waan waraanni mootummaa isinii wajjin addaan walitti dhufe waan akkasii ni jira. Ni jira beeki amma xiqqoo konneeshiniin illee badee jira isinillee ni beektu guyyaa tokko woboon akkuma doonilee garagaraa oduu tarkaanfiin fudhatee ooleen beeku waan dura siikaatee qulqulleessaa jira kan mootummaa qabee caasaa qabee qulqulleessaati jira baadiyyaadhaa ga magaalaatti ittuma jira guyyaan taa'amee oolan hin jiru. Haga godina addaa haga darbaa baatitti deemee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachaa jira keessa socho'aa jira jechuudha. Ayyee amma waraanni giddugaleessatti amma murteessaan yoo woboon biyya dhuunfachuudhaaf barbaade keessumaa Finfinneen murteessaadha. Maaliif amma yeroo ammaa kana warri karaa mootummaatiin tarkaanfii garagaraa duula kanas kan labsaa jiran irra guddaan isaanii Finfinnee magaalaa Finfinnee jiru amma immoo naannoo Amaaraa jiru. Warri kan Oromoo kun waraanni bilisummaa Oromoo kun
yoo guutummaa biyyattii dhuunfachuu barbaade Oromiyaas dhuunfachuu barbaade tarkaanfii Finfinnee keessatti yookaan naannoo Finfinneetti fudhatamu kun iddoo olaanaa qabaata. Kanaaf waraanni bakka biraatti isinii dhufuu turre jira moo waraanni giddugaleessaa duwwaanni gaa naannoo Finfinnee sana dhuunfachuudhaaf? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessaa isa hin jedhu tokko jaarmiyaa tokko jalatti bula. Eeyyee. Hello. Eeyyee. Humni nu barbaachisaa moo hin barbaachisu isa ta'a qaamuma santu beekaa. Waa hundaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo qophii xumurateera. Uummata Oromoo baraaruu fi Oromiyaa walaba ijaaruudhaaf qophii isaa xumuratee jira. Yeroo ammaa kanatti kallattii garaagaraatiin miidiyaa garaagaraa irratti leenjii kennamaa tures waan hundaayyuu quba qabdanii godinaalee dhiisee takka aana fi aana irratti iyyuu leenjisee waraanni bilisummaa Oromoo hidhachiisee qopheessee jira. Humna gahaa fi barbaachisaa ta'ee fi barnoota gahaadhaan qaree gadhiisee jira jechuudha. Hayyee sinnagaa. Kana waan nama yaaddessuu miti waan asitti jira. Keessattuu yeroo baay'ee xumura irratti uummanni Oromoo hojjetee xumura irratti of duuba deebuu fi balaan isarra gahuutu jira. Saniifoo akkami kan nuun jettu uummanni Oromootis ta'e waraanni bilisummaa Oromootis akkuma Oromoon biddeen lama gubatu jedhe sani qophiidha. Kanalleen waan jiru hawaasa Oromoo waliin qophiidha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa kana hawaasa isaatti walitti qabee hawaasa isaatti hidhachiisee diina hawaasa isaa hidhachiisee qeerroo isaa hidhachiisee Ayo kita kata naga di buaya serna anak karena mana baru kita galanya barsiisee uffisee jira. Kanaafi uummanni keenya illee keessattuu lafa sochii waraana bilisummaa Oromoo keessa bal'atutti dagannaa akkasiitii fi fudhatatillee hin eegnu. Kana dura wanti nu mudachaa ture hawaasni keenya bilisummaa kana dhabuun waan xiqqoo shawwadamaati ture. Kan ammaa kun adda dureen iyyuu kennameefii jiru uummata keenya barsiisuu fi hidhachiisudha. Uummanni keenya illee kana hubateera. Naftanyaa yeroo ammaa dhaabbinya qabdisheer waliin gootee qawwee bitee ittiitee jirti. Keessattuu Oromiyaa keessattuu iyyuu warra jiru hidhachiisaa jirti. Nulleen waraanni bilisummaa Oromootilleen hawaasni Oromootilleen kana hubatee hidhachaa jira. Qeerroon irra mana hin jiru. Bosona jira. Kana yoo isin jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo har'a bosonaaf ba'eera magaalaa jira waan argaa jirtanii uummata isaatiin wal mokee akka waraanaatti naamusa waraanatii fi sadarkaa waraanni qabatu qabatee sochii diinaa isaa ofirraa kaasutti itti jira. Immoo fuulduraafis waan eeggachatti dhufu ilaallachaati tarkaanfachaati jira. Kana ammoo akkasiin quba qabaadha. Ayyee Jaal Abdi baay'ee galatoomii. Waraana karaa kaabaatiin karaa wallootiin tarkaanfiin fudhatamaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa fa'aa dhuunfatee jira kan jedhu odeeffannoon bahaatti jira. Magaalaa kan fa'aadha kan to'annoo WBO jala oolan karaa walloof kaaba shawaatiin. Bareeda garuu gaaffii gara Kaaba Oromiyaa kana silaa ejjaa waraana naannoo sanii jiru jira. Ejjaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatti jira. Oduuwwan san isaanitti godhanii gaariidha. Akka naannoo keessa socho'uutti magaalaa aanaa yoo ta'e malee guutuudhaan guututti magaalaan xixiqqaan saantiibaa qaban parsantii guddaan parsantii 80 waraana bilisummaa Oromoo jira. Akka Kaaba Shaggaritti Shaggar keessatti iddoon to'ataman ni jira. To'atamaniiru waraana keenyattuu keessa socho'a. Waraanni mootummaa gadhiisaniiru. Irra caalaa baadiyyaa parsantii xiqqaa yoo taate naannoo magaalaa yoo taate alabanni tokko harka hin jiru. Bulchiisni hin jiru. Caasan hin jiru. Uummanni ofii of bulchaa jira. Uummanni ofii of bulchaa wajjin jedhu. Qeerroo waraanni bilisummaa Oromoo jaarsa waraanni bilisummaa Oromoo ijaaraniin bulaa jiru. Hayyee hedduu galatoomii jaala kiyyaa. Egaan milkaa isiniin jenna isin hordofna waan achitti ta'u isinilleen waan haaraan yoo jiraate nuun ga'uu dandeessu. Bareeda rakkoon qabdi. Hayyee jabaadhaa. Of kalaa.